Hai kabajamtoota fi dhaggeeffattoota chaanaalii kootiitti kan argamtan nagaan araarri waaqayyoo iddoo isin jirtan maraatti isiniif haa ta'u jecha ammoo kan waliin hojjennu mandii diijaat yookiin lukkuudhaan kan hojjetamu jechuudha. Innaa kunooti akkuma kanaa na ilaala wanta itti naqaa jiru itti naquudhaaf qopheeffadhe. Qimaamii yeroo akka warra kaaniitti hin baay'atu jechuudha. Kunoo kun faanii filfila aswatii asii kan jiru filfila aswatiidha. Kun immoo maalidha maqaan isaa? Qurunfudiidha. Deebi'ee immoo maqaa kana faammoo maqaa isaa hin beeku garuu ishii. Kun immoo qarafaadha. Akka addunyaatti maal jedhu jirfaa jedhamti jirfaa. Kun immoo waraqaa baala kana sitti naqamaa jechuudha. Baadicha maqaan isaa faanfadhee Rabbi. Kun immoo leemoniidha. Kanallee itti nannaqaa jechuudha. Walumaan ilaalla ishii walumaan haa ilaallu isiniin jedha. Kunoo qullubbii adiillee qopheeffadhee jira. Qullubbii adii ganaan wayittiin bulleeffadhee itti naqaa jechuudha. Akka kana kunoo qimaamiinis xixiqqoo isheeti. Kun kaamoniidha. Kaamoniidha filfila aswaatii kasbaraa daakuu jechuudha. Kun akkuma argitan indaaqqoos qopheessee jira. Kun akkasittiin jechuudha. Inni akkasittiin indaaqqoo tokko iddoo lamatti gargar baasee jechuudha. Indaaqqoo tokko akkasittiin gargar baafadhee jira jechuudha. Akkasittiin qopheeffadhee akka itti miicamu ni beektu. Loomii itti naqee, irdiillee itti naqee, ashaboo itti naqee akkasittiin zabazzafee daqiiqaa 20 akkasiin zabazzafee ture. Amma immoo asiin ga'amee jira. Inni na duukaa bu'aa isin jedha. Hamma dhuma viidiyoo kootiitti na duukaa bu'aa. Laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin irraanfatinaa. Warri hamma ammaatti na wajjiniin turtan immoo guddaa galatooma. Sagaleen koo immoo baay'ee hin dhaga'amu. Gadi qabeenyaa saayira wanta ta'eef jaratu jira. Mana keessa sababa jiraniif ishii nagaan naa tura. Kunoo asii illee shunkurtii qopheeffadhee tan jira. Kunoo shunkurtiin akkuma agartanii baay'ina isaas ilaala. Biyya kanatti shunkurtii hin jaallatan jarri. Kanaaf immoo akkasittiin jira isiniin jedha ishee. Kunoo shunkurtii bilcheeffatanii jira. Wayyoo harka bitaatiin qabeenaa ta'u. Kunooni zeeyitoonni kun akka jedhamu. Kunoo zeeyitoonni kun akka jechuudha yeroo hojjetu. Warra nama qopheeffadhe gaditti naqaa jechuudha. Qimaamiillee ammumatti nama akka sakaanii miti. Kun immoo qullubbiidha jechuudha. Kita boleh bikin air, tapi kalau yang itu kita ni
Makan kerang asal kopi. Bisa kena kasih itu. Ini makan kerang na haala kanaan danfaa jira. Bishaan itti hin baay'ifne maaliifi ruuzii indaaqqoo keessaa fuudheen ruuzii itti naqa waan ta'eef ruuziin isaa immoo baay'ee bishaachuu hin qabu. Kanaaf bishaan isaa xinneessee jechuudha. Shabooma xiqqoo isheetti naqadha. Ashaboo xiqqoo malee itti naqa. Maaliif maajii itti naqeera waanta ta'eef kanaaf hamma dhumaatti turaan dhufa. Amma immoo qimaamii isa silaan qopheeffadhee shunkurtii keessatti naqee indaaqqoo waliin jechuudha. Innaan kun immoo kan intin isaa ta'uudha. Kan irra keessaa indaaqqoo yeroo ittiin achi keessaa baasee jedhu isaan itti dibu jechuudha. Irra keessa isaatti jechuudha. Innaan kun immoo kan birehaanii kan kalariidhaaf jechuudha. Kalariidhaaf kun akkuma ilaalaa jirtanii kalariidhaaf akka diimessutti jechuudha. Kanaaf kan immoo xiqqoo isheetti godha. Nana faana bunaasiniin jedha. Kun akkuma argaa jirtanii kanallee xiqqoo isheetti godhadhee jira. Ani zayitooniitti naqa ishee. Zayitooniitti naqa. Jechuudha ilaala. Booda waliin dhaadha. Kun wanti kana waliin makadhee jira. Zayitooniitti naqee qimaamiin na barbaachisu sanatti naqee wayiin harki wanti ni dhibaate. Annaa kun wanti akkasitti waliin dhaadhee jira. Yeroo itti dibu immoo isinitti agarsiisa. Afaana bu'aa isiniin jedha ishee. Kunis akkuma ilaaltan danfaa jira. Qaataa gahee jechuudha. Dabaatti qophaa'aa nyaachuudhaaf. Akkuma argitan ruuziitti naqeetan jira. Akkuma wanti bishaanuma isaatti kan ruuzii affeelamu jechuudha. Waa hundumaa qaba waanta ta'eef waanta itti naqu hin qabu asitti silatti naqeen jira waanta ta'eef bishaan isaa immoo baay'isanii jennaan hin bukaa. Ruuziin humna hin qabu waanta ta'eef annaa akkasittiin naa hamma dhumaatti naa wajjin tura jedha. Kunooti ilaala kana indaaqqoo keessaa bisheessee baaseetan jira. Qollisee irraan gonca'uu hin qabdu garuu indaaqqoon biyya kanaa humna hin qabdu waanta ta'eef gogaan ishee irraa bahee jechuudha. Irraan baasinaa qodaayise maaliif irra keessa akkasittiin hojjetama waanta ta'eef kan qorreen daaruqqaatee jirti. Egaa indaaqqoon biyya kanaa humna hin qabu kan nama dhibutti battaluma bishaatas innaa akkasitti isiniin jedha. Yoo silaa akkasa kanaaf haa ta'e bareedaa ture. Kun immoo qodaan irraa baateetti wanta godhu hin qabu. Nana faana turaa qimaamii illee itti nannaqa ganaa ammaa jechuudha. Itti diddiba. Kun akkuma ilaaltanii itti godhee itti naqee xumureera. Qimaamiin sila qopheeffadhe jechuudha. Hunda isaayyuu itti naqee itti diddibeera jechuudha. Akka kanatti ilaalaa isiniin jedha. Waa baay'ee bareeda. Yeroo inni bishaate immoo isin waama naa wajjiniin tura isiniin jedha. Akkasittiin haala kanaan qopheessee jira. Ruuziin illee bishaataa jira. Iskii waliin ilaallu. Amma isa kana firamni keessaan galchaa jechuudha. Ruuziin illee akka kanatti haala kanaan bishaataa jira. Gayanii fi kan nama gubama kun akkasitti bishaachuu tura jechuudha. Yeroo baay'ee hin fudhatu. Baay'ee allaalis simplii kan ta'edha jechuudha hojiin kan. Haala kanaan bishaataa
jira jechuudha. Ilaalaa amma kattaa nyaata adda taati qaataa xumuramee yeroo yeroo ta'e nyaachuudha. Amma qatitti bishaan jira sirraa jalanii qabsiisee jira. Kan inni isinitti agarsiifne kasalallee nu barbaachisa kunooti. Kasalallee nu barbaachisa gana achirra kaa'a. Zayitii asirratti naqannee anuma faana bu'aa ilaalaa isiniin jedha. Qodaa nikeelii ta'e qodaa gubachuu hin dandeenye jechuudha. Qodaa akkanaatti zayitii kanatti buufannee ruuzii keessa gadi keenyee yaa asuma anna duukaa bu'aa isiniin jedha. Yeroo kasalli kun qabatee jedhu ruuzii keessa gadi keenyee maaliif fooliinsa baay'ee urgaa jechuudha. Yeroo achi keessa kaa'anii fooliisa urgeessa kanaaf barbaachise jechuudha. Kasalli kuni amma kasala gogaasiirra qaata xumurame nagaan bu'a. Haaluma kanaan baafadhee jira. Daakkoo bisheessee baasee tan jira. Ruuziinis gahee jira. Kasalli waan eegaa jira. Kasalatti kaa'ee jira. Innaan afaan bu'aa isiniin jedha. Kunoo ruuziinis bishaatee jira. Kan ammoo kalariidhaaf xiqqoo xiqqoo isheetti naqaa jechuudha. Kan birihaanii jechuudha wanti kun akka itti baay'atu xinnoo xiqqoo ishee harka tokkoon qabee naami jechuu dide hunda isaatti otoo hin taane asiinis kalarii kan biraa na haala kanaanii itti naqee jira. Ammas nafaana turaasanii jira. Haala kanaan indaaqoos ruuzii irra godhee kan jira. Innaa xiqqoo ishee ukkaamsee akka inni afuura baafatuu fi isaan booddee xumuraa jechuudha. Haaluma kanaan xumuree kan jira. Amma kasallii waa keessa gochuutu naafee ana faana bu'aasanii jira ishee. Naa kunooti kaameeraa harka tokkoon qabadhee hojjechuun natti cimeeshi. Naa kunoo akkasittiin akkanattiin baay'ee namatti